دوتي obbolees keenya Abduu Baarii oha mooyaleetti jeesanii guddoo nafna golgoleessite. Abduubi ijoollee mooyaleeti namni waliin guddanne nama arga beeku. Ammallee nama guyyaa gurraa, guyyaa daangaa, guyyaa qabsoo nam fulachuuf keessaa takkin dhabamini. Amma lafumisa keessatti biyyuma abbaa isaa irratti akka saree ijjeefame. Dooti sila leefuu ta'uu oltiin qabdammoo dooti tasaa akkana tunini guddoo nam golgoleessitii keessumaa nama itti beektu fa'a. Hasuun ammallee fagoo jirtu kabirallee jiraatee awwaal isaallee irratti argamteellee duuba hin obsine. Marroo kanaaf guddoo rifadhe guddoo na dhaqamte. Duuba wannan jechuu fedhu nami hunini Abduubii inni amma hoggana nageenya gandi 02 mooyyalee se'a yookaan milishaa yookaan xabbaqaa mooyyalee tana. Duuba lafa Itoophiyaa tanatti marroo iddoo yoo ati laaltu nami qawwee mootummaa kana qabatu. Qawwee mootummaa kana baatee deemu lubbuu isaatiin qumaar taphata. Nami kun mootummaa kanaa fedhe uf kenne lubbuu isaa kenne lubbuu maatii isaa qabsiise in argitayyo. Fuula daangaa haa boorderii akkana kan gubbaa oola. Damboos warri nyaatullee kamati beekte kaan jireenyi warri qabdhibiin hin jirtu. Nami ammoo eegee qawwee qabate diinii isaa hin guddata. Duuba agarra waan an argi keessa waan an akka malee maadeeffadhe keessa nami qawwee mootummaa kana qabatu mootummaa Itoophiyaa haddabarreellee hadhufellee haamaallee nami qabatu mootummaa kanaa fedhee du'ee bada. Yoo du'a ammoo ufumaa du'ee bada. Ilmaanuma isarra du'ee bada. Ilmaan isaallee nami gargaree ilaalin jiru. Duuba obboleessi keenya kunini sababa qawwee mootummaa harka qabuuf yookaan yuunifoormii mootummaa harka qabuuf duuba aksaree ijjeessanii. Nami sijjeessalleen nami alaa dhuf dhibiin hin jiru sirkaala warra jeeshii haa yuunifoormii sirkaala Keeniyaa qabsu yuunifoormii Defense Force Keeniyaa qabutti qawween dhaa ijjeessee dhani boorderii irratti fuula seesii kanatti. Dubbiin tunoom dubbi jajjabdu jechuudha. Dubbiin sirkaala lamaan laalatte jechuudha. Yoo atiin Defense Forcein biyyi tokko nama ammoo lammi biyyi ijjeese tunam dubbii sadarkaa federaalaa sadarkaa biyyi lamaan jidduu jirtu jechuudha. Warri Keeniyaa ibsa baasee jira ammayyuu rakkoo akkasitti uumamee gam keenyaan ammoo madaan tokkollee hin jirtu nami goddaamellee hin jiru gama Itoophiyaatti nami tokko du'ee jira jedhee warri ibsa baasee jira. Gam keenyaan gam Itoophiyaatiin gam mootummaa kanaatiin agamma ibsi ba jira. Duu mucaa kana nami dhibiillee yadhaameedha nami yamadaa'eedha. Waan duwar kanarra wanni jedham jira. Agu mootummaan kunin danta uummata hin qabne danta nama hin qabne namni isaa fedhe du'uu hin qabne tanaan beeki. Laal mootummaan keenya dafee uummata beeksisu waan jiru. So dubbiin tun dubbii mootummaa federaalaa laattu warri Defense Forcein mootummaa Itoophiyaa kun mooyyalee sanallee kaampii qabdi. Sila mootummaan federaalaa waan kan irratti ibsi kenne nam mucaa kan ijjeessellee in argitayyo abbaa fedhiman ta'in federaalaan yookaan Defense Force Keenyaa kumaandoo fedhiman ta'in dafanii mootummaa Keeniyaatiin wal gaafatanii namni kun seeraa dhiyaachuu qaba. Dhiigi nam kanaallee bilaash lafatti hafuun qabu. Dhiigi mucaa kanaallee gam kaaniin ammoo ilmaan isaa yoonni fuudhee qabaachuu isaa hin qulqulleeffannee qabaachuu mala garuu qarqaaramuu qabdi. Dhiigi isa lafa baduun qabu yaad jedhu kaasuu fedha. Gam kaaniin wanni kuniin gar waraan dhibii takkin deemne dhibiin akkin dhufne
daftee fara argachuu maltee yaad jedhu qaba. Obbolees kennu waaqi biyya sablisinaa fi nami hamduu eebbada. Mootummaan boruu mark wal fuudhee wal yooyifatee wal bira yaa. Ilmaanumiyyeessaatti karaa abbada ilmaanumiyyeessaa karaa cita. Akka malee gara nam nyaata dootii isaa akka malee nagaddisiifte. Ammoo waaqi biyya sablisinaa fi maangondisi. Wanni waan humni kennaa oliiti. Kaas waaqi biyya sablisinaa fi irraa fayyada nami cufti.